keessattuu jechuudha namoonni ija kee kana yaali jettanii na bira dhaabbataa turtan hundumti keessanuu tumsa karaa hedduu kan naaf gootan irra deddeebi'ee galatoomaatiniin jechuun barbaada. Ammas immoo inshaallah akka rabbi balaa fi rakkoo adda addaatiin nan tuqne du'aa naaf godha. Ana qofa miti obboleessa keessan Yusuf illee kan kabajjan kan jaalattan hundumti keessanuu kan isaaf jecha yeroo hundumaa boqonnaa dhabdan kan isaa jecha yeroo hundumaa hirriba dhabdan jechuudha. Du'aa nuuf godha anis jedha inshaallah amma yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti gubbaa deemuuf hin jedha tokkitti har'a bulee tokkitti edanaa jechuudha waan jiru hundumaa iyyuu laalee yoo rabbi na gargaare boru jechuudha gaara deemaan jira jechuudha boru gaara deemaan jira du'aa naaf godha jedha har'a qofan as keessa oolee halkan kana jechuudha naannoo mana isaanii hundumaa iyyuu laalee sakana jaraa sana deemee laalee jechuudha yoo argadhe nan argadhe yoo argachuu baadhe ammoo inshaallah boru lafa bariisifadhe kanan deemu ta'aasni jedha. Abdallaan yeroo ammaa kanatti fayyee waan jiruuf ijoollee isaatti illee gammadee sochii adda addaa argisiisaa jira jechuudha miidiyaa gubbaarratti. Egaan inshaallah yeroo ammaa kanatti Abdallaan qalbii isaatti deebi'eera nama gammachiisa hordoftoonni isaallee iddoo akka gammadan abdii qabna. Yeroo dheeraa fi Abdallaan wantoota inni gaggeessaa ture hundumaa quba qabdu sana hundumarraayyuu rabbiin bilisa isa baasee gara qajeelumaatti isa fide garuu osoo kaleessa jechuudha miidhaa tokko sarraan geessisneeti waan gaabbinu ta'a jechuudha. Akkasumas ijoollee isaa daa'imaa sanarraa yoo inni lubbuu dhabu baay'ee namatti dhagahama. Ijoolleen isaa gaafa of bartu nama ittiin of waamtu dhabdi mataatu gadi jedha jechuudha osoo hin jaallatin mataa gadi qabatte jechuudha sababa abbaa ishee dhabdeef. Kanaaf jecha amma inni fayyee jira baga gammanne baga gammaddan isiniin jecha akkasumas immoo ishee hafte kanas immoo akka rabbi nu gargaaree nu faana ta'ee nurraa xumuru du'aa nuuf godhaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi hordoftoota fuula miidiyaa keenya hundumaa bakka jirtan maratti nagaan keenya inni kabajaa fi jaalalaa isin haa qabu isiniin jenna. Egaan akkuma beektan kaleessallee nagaa wal gaafannee turre haala sochii keenya ammoo hundumayyuu isin hubachiisnee turre. Amma immoo kunoo inshaallah hordoftoonni hedduun illee keessaa na barreessitanii bilbiltanii waan baay'ee dubbachaa turtanii Yusuf miidhamaa jira Yusuf hin deebii barbaadi ijoolleen haala rakkoo keessa jiru hiriyaan faan jettanii waan baay'ee dubbataa turtanii. Kanaaf anis immoo edna waan naaf hin mijanneef har'a isaan ilaaluuf adeemuu fan ture garuu isaan akka risaalaa na barreessanitti yeroo ammaa kanatti hin jirani. Yusuf faan jechuudha. Yusufi kiriyaa baasuun qaba malee jedhee waan deemeefi inni amma magaalaa keessaa ba'eera barbaacha jechuudha. Ani immoo magaalaa keessan jira har'a jechuudha osoo nan hin deemin waan aduun natti dhiyeeffu yookaan boru inshaallah deemeen barbaada jedheen abdii qaba. Amma jechuudha qabbanni illee bu'ee jira aduun illee dhiyee jira kunoo qabbanni jechuudha imimmaan ija keessaa nama harcaasa. Haala kanaan magaalaa keessa jira gayoonaatitti ba'uu hin dandeenye. Andura jechuudha manuma jaraattiin arga jedheetan gara kilaasii isaanii deemuuf ture yoon deemuu jedhu akka jarri hin jirre immoo ergan dhaga'eeti kophaa koola deemuun illee natti ulfaate. Haala kanaan jechuudha amma magaalaa keessa jira gaan akkuma isin beektan iyyuu jechuudha faayoon erga fuudhamtee kaateeti erga linaan fuutee kaatee Yusuf harkaa jechuudha nin fayyisa jettee fuutee garuu akkuma beektan isheen haga humnatteetti yaaddee jirti fakkaata. Abdallaan yeroo ammaa kanatti fayyee waan jiruuf ijoollee isaatti illee gammadee sochii adda addaa argisiisaa jira jechuudha miidiyaa gubbaarratti. Egaan inshaallah yeroo ammaa kanatti Abdallaan qalbii isaatti deebi'eera nama gammachiisa hordoftoonni isaallee iddoo akka gammadan abdii qabna. Yeroo dheeraa fi Abdallaan wantoota inni gaggeessaa ture hundumaa quba qabdu sana hundumarraayyuu rabbiin bilisa isa baasee gara qajeelumaatti isa fide garuu osoo kaleessa jechuudha miidhaa tokko sarraan geessisneeti waan gaabbinu ta'a jechuudha. Akkasumas ijoollee isaa daa'imaa sanarraa yoo inni lubbuu dhabu baay'ee namatti dhagahama. Ijoolleen isaa gaafa of bartu nama ittiin of waamtu dhabdi mataatu gadi jedha jechuudha osoo hin jaallatin mataa gadi qabatte jechuudha sababa abbaa ishee dhabdeef. Kanaaf jecha amma inni fayyee jira baga gammanne baga gammaddan isiniin jecha akkasumas immoo ishee hafte kanas immoo akka rabbi nu gargaaree nu faana ta'ee nurraa xumuru du'aa nuuf godhaa isiniin jenna. Faayonis yeroo ammaa kanatti yeroo gabaabduu keessatti inshaallah rabbirraa abdiin kutannu numa fayyiteenneeti eegna. Egaan jechuudha hordoftoota keenya akkuma quba qabdan viidiyoo jaraallee argitanii tolee yaada anis akka kiyyatti argeen jira
akkasuma faayoon jechuudha khayriyaa gidirsaa turte waan baay'ee godhaa turte erga Yusuufin harkaa fuutee baate jechuudha. Yusuufin summii wa'ii nyaate natti fakkaate akkasuma aannan wa'ii jechuudha haliiba wa'ii erga dhugeetii xiqqoo ishee wayyaa'e sanumayyuu immoo jechuudha osoo garaa isaa qabatu achii ka'ee isheen barbaacha deemaa hin taa'u hagan ishee argutti hagan hiriyaa harkaa fuudhutti hiriyaan kalee anaaf jecha waa meeqa ta'aa turte rakkoo hedduu na waliin dabarsite anaaf jecha rakkoo hedduu dhandhamte ammas immoo sababa kiyyaa rakkachaa waan jirtuuf jedheetu dubbataa ture. Akkasuma jechuudha viidiyoo irratti argeen jira isinis argitanii faayoon akkaataa isheen itti deemaa turte jechuudha hiriyaa gaaratti deebisaa gaara keessatti deebisee boollatti galchee akkuma kaleessa jechuudha Yusuufin godhaa turte sanatti ammas jechuudha hiriyaas gidirsuudha hawwiin ishee. Kanaaf immoo inshallah yoo rabbi jedhee anis illee biraafuu hin danda'u yoo rabbi ni gargaaree deemee bakka Yusuuf jirullee baree yookaan bakka hiriyaa jirtullee baree jechuudha Yusuufin wal gargaaree akka hiriyaa gadi deebisnu rabbiin nu kadhadhaa isiniin jedha. Haga rabbiin baadhaa nuun jedhetti rakkoo kana yookaan gidiraa kana inuma baannaa damee tokko ofirraa cabsineerra yoo rabbi nu gargaare. Abdallaan nama erga ba'eeti Abdallaan nama baay'ee shira xaxu ture nama hammeenya qabu ture nama garaa jabaatu ture nama dararu ture garuu yeroo ammaa kanatti jechuudha rabbiin sanarraa bilisa isa godhee qalbii isatti deebisee nuti illee gammannee jirra hordoftoonni illee akka gammadan abdii qabna. Akkasumas immoo Yusuufi viidiyoo irratti komii adda addaa komataa ture. Maali kan inni komataa ture linaa komataa ture linaan yeroo faayoon harkaa baatu yookaan bilbilteen itti nimne ergan immoo miidhames viidiyoo osuma argitu dhuftee nan gaafannee maaliif callistee isa jedhu waan baay'ee kaasee dubbataa ture. Egaa uma hundaafiyyuu maaliif akka isheen calliste akkasumas maaliif akka isheen himuu didde tariitii osoo isheen quban qabne isa bira geesse moo linaa dhumatu immoo beekaa itti himuu callise moo tarii sababuma obboleettii ishee taatee faayoo harkaa baastee kaatee calliste moo faayoo akka inni ajjeesne gootee kaatee itti gadhiiste moo inni jedhu gaa kun hunda keenyaaf iyyuu gaafii ta'a wanta jiru hundumayyuu kana booda barra jechuudha linaa irraallee jechuudha kana booda barra yoo rabbi jedhe. Kanaan egaa inshallah du'aa nuuf godhaa isiniin jenna waan jiru maraafuu mee nu hordofa. Hordoftoota keenya inshallah akka shakkutti mana naannoo jarri jiran illee jechuudha bakka shakkamu bakka ilaalu nan qaba bakka sana hundumarrayyuu deemee nan laala yoo rabbiin itti mul'ise egaan akka rabbiin nallee jechuudha harka jaraatti nan galchine jara hundumaayyuu akka rabbi harkaa baatu du'aa nuuf godhaa isiniin jenna. Naannoo sakana jarri galan yookaan mana jarri galanii irrallee deemee odeeffannoo yoon argadhe kanan fudhu ta'a inshallah yoo rabbi jedhee odeeffannoo tokko argachuuf konoolu. Kana malees immoo jechuudha yoo rabbi nu gargaaree jedhee Yusuuf wajjin wal ta'anii ammas immoo numa gadi deebisna. Egaa akkuma beekamu jechuudha hordoftoonni keenya hedduu dheengadda natti rifatanii turanii ani sochii nan taasisu hundumayyuu jaraa walii galeetanii kanan taasisu malee calliseetii miti akkasumas yeroo hedduu humnaan deemuudha kan uummanni filatu ani humnaan deemuu hin barbaadu tooftaa fayyadamuu barbaada maaliif humnaan yoo na deeme namni harkatti miidhamaa yookaan harki koo osoo hin jaallatiin badii keessa seenaa afaan koos immoo tariitii qalbiin koos badii keessa seena jedheetan kanarraa of eeggadhaa. Ana afaanin illee waan hin taane dubbachuun barbaadu qalbii kootiin illee jechuudha waan hin taane shaakaluun barbaadu harki koo illee akka nama miidhu hin barbaadu jechuudha jireenya koo keessatti. Kanaaf ammas immoo warri sanarratti irratti mufattan hundumti keessanuu dhiifama isin gaafachaa har'as immoo inshallah yoo rabbi nu gargaaree jedhe kunooti wal faana jirraa walumaan kan waan irra geenyu hubannu ta'a inshallah na hordofaan isiniin jedha. Ani amma jechuudha viidiyoo irratti akkan argetti illee jechuudha manni isheen itti hiriyaa dabalaa turte faayooni mana ani beeku tokko natti fakkaata inshallah yoo rabbi jedhee mana sana immoo jechuudha deemee ilaaluun koo hin oolu yoo rabbi na gargaaree jedhee mana sana jechuudha deemee ilaalee haala jiru hundumaayyuu jechuudha yoo jarri mana keessa kan irraa siqan ta'e hiriyaarraa yoo hiriyaan mana jiraatte kan hin baasu ta'a yoon immoo mana keessaa dhabe inshallah mana jaraa keessa jechuudha quraanaan siirii jaraa jeeqee ba'uun qaba jechuudha yoo mana jaraa seene. Kanaan inshallah wama hundaafiyyuu yoo rabbi na gargaaree jedhee du'aa naaf godhaan isiniin jedha. Kanarraa yoo hafe immoo yoo ani amma magaalaa keessa jira akkuma beektan jechuudha sagaleen hedduun illee hin dhaga'ama sagaleen tokko jechuudha maaliif as keessa uummata arabaatu iyyuu asii fachi deddeemuu dhimma isaaniitiif jedhanii ijoolleen isaanii illee asumatti taphatanii
kanaaf jecha tariitii sagaleen tokko tokko dhaga'amuu danda'a. Egaan akkasuma borurra gaaratti deebi'uun kun oolu bakka Yuusuf ga'u baruun qaba jechuudha. Ani akkasuma jechuudha adeemsa koo akkuma beektan an gama siiriitiinis hin deemu darbee immoo rabbi birattis waa fakkeessuu hin fedhu jechuudha. Qalbii kiyyas balleessuu hin fedhu, laphee kan koos balleessuu hin fedhu. Kaleessarraa waan of eeggataa tureef jechuudha. Har'as immoo inshaallah yoo rabbi na gargaaree jedhee shakkii tokkoon maletti jechuudha rabbi irratti hirkadhe, quraana rabbi irratti hirkadhe. Egaa duraanis wantoota sanarra ga'aa ture hedduu ni beektu, maalirra akkan ture waan hundayyuu ni beektu jechuudha. Siiriidhaan mataatti na naqanii na dadhabsiisanii akkaniin qaraanii akkan quraana yaadannee na godhanii garaatti na nyaachisanii ijatti na naqanii kana hundumarraayyuu keessattuu jechuudha. Namoonni ija kee kana yaali jettanii na bira dhaabbataa turtan hundumti keessanuu tumsa karaa hedduu kan naaf gootan irra deddeebi'ee galatoomaatiniin jechuun barbaada. Ammas immoo inshaallah akka rabbi balaa fi rakkoo adda addaatiin nan tuqne du'aa naaf godha. Ana qofa miti obboleessa keessan Yuusuf illee kan kabajjan kan jaalattan hundumti keessanuu kan isaaf jecha yeroo hundumaa boqonnaa dhabdan kan isaa jecha yeroo hundumaa hirriba dhabdan jechuudha. Du'aa nuuf godhaanis jedha inshaallah. Amma yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti gubbaa deemuufin jedha. Tokkitti har'a bulee tokkitti edanaa jechuudha. Waan jiru hundumaa iyyuu laalee yoo rabbi na gargaare boru jechuun gaara deemaan jira jechuudha. Boru gaara deemaan jira. Du'aa naaf godhaanis jedha. Har'a qofan as keessa oolee halkan kana jechuudha. Naannoo mana isaanii hundumaa iyyuu laalee sakana jaraa sana deemee laalee jechuudha. Yoon argadhe nan argadhe, yoon argachuu baadhe ammoo inshaallah boru lafa bariisifadhe kanan deemu ta'aa isiniin jedha. Rabbi naa kadhadhaa bakka jirtan maraayii